Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan kiyya kan musliimaa akkasumas ashamaa harka fuunee boleewwan kiyya kan Oromoo akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii baga rabbiin guyyaa jaallatamaa guyyaa kabajamaa guyyaa jumaatiin illee sin ga'e seenaatii viidiyoo kana shir waliif godhaa haala yeroo irratti kan dubbannu ta'a. Jalqaba irratti dhimma lammiilee keenya biyya Arabaa keessatti miidhaa guddaan irra gahaa jiruu fi akkasumas dhimma hidhal guddicha laga Abbayyaa yeroo ammaa mormii addaa uumee uummata keenya irratti miidhaa fidaa jiru irraa dubbanna. Lagni Abbayyaa maali? Eenyunni? Kan eenyuuti? Eessaa maddaa? Eenyu faayidaa buusaa? Lagni kunoo dhimma siyaasaatiin wal qabata moo dhimma biyyummaatiin wal qabata kan jedhu sirriitti kan irraa dubbannu ta'a. Isinis viidiyoo kana waliif daddabarsaa isiniin jedha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessan waan dhufu baga nagaan dhuftanii ulfaadhaa galatoomaa anaan siniin jenna. Egaa dhimma laga Abbayyaa irraa dursinee kan dubbannu ta'a. Dhimmi laga Abbayyaa egaa waggoota dheeraadhaa fi orma tajaajilaa ture. Yeroo ammaa immoo gara lammii keenyaatti fuula gadeeffatutti biyyoonni Masir dhiibbaa gurguddaa biyyoota Arabaa waliin ta'uudhaan uummata keenya irratti geessaa jirti. Sanarraan immoo kaleessa paarlaamaan Awurooppaa gara Afrikaatti deebisee jira. Akkuma beekamu Masir Afrikaa tuffatteeti kan isiin gamtaa Arabaatti deeffatte. Gamtaa Arabaa waan islaama taaneen miidhamaa jirra, waan nuti saba biraa taaneen miidhamaa jirra jechuudhaani wantoota sobaa uummata kanatti odeessuudhaani uummanni kun akka dhiibbaa nurratti geessan kan godhaa turte. Yeroo ammaa immoo hundi isaa jalaa fashalaa'ee jira jechuudha. Amma lagni qulfiin Itoophiyaa harka seentee jirti jechuudha. Qulfiin laga Abbayyaa fi qulfiin gamtaa Afrikaan deemtee Itoophiyaatti kennitee jirti jechuudha. Masir akkas godhachuuf jirti. Kana jechuun maal jechuudha? Ilma namaati gammaduu miti. Namni ilma namaa miidhu yoomillee akka miidhamu arguu qaba. Laga Abbayyaa jechuun nu keessaa madda, nu keessaa burqa, nu keessaa deema, nu keessaa godaana. Nuyiif Masir gidduu Suudaantu jira. Biyya guddaa tokko nu gidduu jira. Suudaan kibbaa, Suudaan Junuub Suudaanii fi Shumaal Suudaaniitu jira jechuudha. Sana jechuun achirraa dhufanii dhimma laga Abbayyaa nu waliin mormuu jechuun nuyiif qaanyiidha. Kanaafuu lagni Abbayyaa har'a miti kan jalqabame. Har'a waggaa 11 Projektii Mallas Zeenaawiitiin jalqabame Alamaaram Dassaaleny itti fufee waggaa 3 ol hojjechiisee amma immoo Dr. Abiy itti darbee jira jechuudha. Dhimmi laga kanaa dhimma siyaasaa wal qabatu miti. Dhimma birmadummaa biyyaati. Dhimma biyya ofiitiif dhiiga ofiitti wareegamanii laga sana yoo ciisi jedhan illee dhagnee ciifnee ganabbaanee biyya keenya ittiin faayidaa ittiin argamsiisudha. Wanni irra biyyoonni biraan irratti akkas godhaa jiran maali? Mazraa gurguddaa, projektii gurguddaa ittiin hojjetatanii waan baraniif waggoota dheeraadhaaf naga Naayil jedhanii lagni Abbayyaa wagga deeme Naayil ta'a. Naayil immoo Meditiraaniyaa ta'a jechuudha. Deemee baara guddaa ta'etu ummata biroo tajaajilaa jira. Ummanni iyyeettiin arkii dhibbaatamni baadiyyaa keessatti kurraasiidhaan jiraatu. Mabraatii tokko hin qabne faayidaa biyya isaarraa osoo hin argatin biyyi biraa biyya kanarraa faayidaa kooti jedhee nurratti mormee addunyaa irratti nu kasasuu jechuun ummata keenya tuffachuu jechuudha. Yeroo kana waan mootummaan keenya ta'e siyaasa achitti dhiisnee dhimma biyyummaa irratti waliin taanee waliin hojjechuudhaaf waan mootummaan keenya barbaade gargaaruudhaaf qophiidha nuti jechuudha. Maaliif lagni kun laga keenya yoo eessaa madda jedhame keessattuu godina Jimmaa keessaa madda jechuudha. Lagni kun laga gabbaarraa dhufee dhidheessa Iluu Baaboraatiif Gaatiraa gidduudhaaf dabalatee osoo walitti bu'u laga guddaa ta'e godhatti immoo Abbayyaa jedhamee naannoo Goojjam keessatti jechuudha. Amaara keessatti sanarra darbee achitti ganabbaamaa jira jechuudha. Lagni kun jalqabni isaallee kan Oromooti yoo seenaa isaa qorachuu ta'ellee yoo deemne immoo guddichi isaa immoo kan Itoophiyaati. Achi deemee immoo laga keenya irratti abbaan barbaade as ba'ee laga keenya irratti mormuun gonkumaa hin barbaachisu jechuudha. Wanni nuti biyya kana keessatti miidhamaa jirru waan hin taane fidanii biyyoota kanatti himanii maqaa laga kanaatiin nu miidhaa jiru. Yeroo kana immoo nuti immoo mootummaa keenya cina dhaabbanne dhimma laga keenya irratti ni hojjanna jechuudha. Siyaasni abbaa barbaade yeroo kana hin fayyadu. Abbaan barbaade yoo siyaasa isaatiin aangootti ol ba'e lagni Abbayyaa achiin jijjiiramu jechuudha. Maaliif kaleessa Mallas Zeenaawiitu hojjetaa ture. Warri sirna bulchaa jiranullee sirna Mallas hin balaaleffatuumi. Itti aanee Alamaaramtu bushaa ture. Itti aanee immoo Dr. Abiyyitu bushaa jira. Mootummaan barbaade yoo dhufe dhimmi laga keenyaa kun akka biyyaatti nuuf ta'a jechuudha. Kun projektii biyyaati. Kan uummanni baadiyyaa parsantii guddaan humna mabiraatii malee kurraasiidhaan hanga wanaa jiraataa jiru. Projektoonni kun gaafa ba'e biyya keenya biyya faayidaa guddaa buusuudhaaf deemaa jiru jechuudha. Kanaaf dhimma biyya keenya irratti dhimma laga keenya irratti wal taanee of taanee siyaasa barbaade abbaan barbaade deeggaru an siyaasa barbaade yoon qabaadne
dhimma biyya kootii irratti dhimma laga kootii irratti dhimma birmadummaa biyyaa irratti jirra jennee yoo dhakaan ittiin ganabbaamu dhabellee nutu dhaqee ciisee ganabbaa jechuudha. Waan nurratti hojjetamaa jiru biyya namaa kana keessatti argaa jirra. Maqaa laga kanaatiin biyya guddaa nu gidduu jirtu, biyya guddaa Suudaan nu gidduu jirtu dhiisanii dhufanii biyya keenya mormuu jechuun nuuf tuffiidha Masir. Kanaaf kanaa ol miira xiiqiitiin hojjennee dhimma laga keenyaa kana galmaan ga'uudhaaf ni dhaabbanna, ni jirra. Qeerroon qarreen biyyattii hundi keenyayyuu waliin jirraa jechuudha. Lagni kun seenaa keessatti kan Oromooti, deebisee immoo kan Itoophiyaati, ittaanee immoo kan biyyaati jechuudha. Akka biyyaattis waliin taanee laga kana mootummaa waliin taanee hojjechuudhaaf qophiidha isiniin jenna. Gamtaa Afrikaa Shilashiin waan inni kaleessa dubbate waan raajiidha, waan baay'ee namatti toluudha. Ummanni keenya luka duwwaa biyya kanaa gara biyyaatti deeffamaa jira. Shamarran keenya mirga isaaniitu sarbamaa jira. Biyya namaa kana keessatti miidhaa gurguddaan maqaa laga kanaatiin nurratti geessifamaa jira. Kun seenaa keessatti waan seenaadhaaf ol kaanu jechuudha. Lagni kun garuu waggaa 7 ol Mallas Zeenaawiitu hojjechiisee deeme. Piroojeektii kana yaadattu yoo ta'e waggaa 7 ol Mallas hojjechiisee irraa du'e. Qabeenya Oromootiin, qabeenya barataatiin, hanga elementarii hanga iskuuliitti osoo tokko lamaan kennatu ummanni keenya hojjetee asiin ga'e. Garuu har'a Masir nurratti ka'uunsi waan biyyi keenya gaagama keessa jirtu hubatanii waan Oromoo fi sabaaf sablammii wal fixaa jiru arganii eessaan biyyattii kana cabsinee to'annoo keenya jala oolchine jechuudhaan nu keessa seenan malee maaliif waggaa 7 irraan dubbanne, maaliif waggaa 5 irraan dubbanne, maaliif waggaa 6 irraan dubbanne dhimma lagaa irratti yeroo biyyi keenya tokkummaa dhabdu, biyya tokkummaa hin qabne, biyya waliin hin jirre argataniiti qaawwa kanaan itti biyya keenya akka barbaade gochuudhaan wanni isaan dhufan kun nutis jirra jennee ofirraa deebisuu qabna. Taarika keenya ni beeku. Biyyi Itoophiyaan bar biyyan kolooneeffanneedha. Laayiberiyaa fi Itoophiyaa jechuun Afrikaa keessaa warra koloonii didanii lubbuu ofiitiif wareegama kaffalanii biyyoo fi bilisa baasan keessaa seenaa guddaa nama qabdu keessaa sii tokkodha biyyi keenya. Biyya maallaqaan bitamtee miti bar, biyya humnaan bitamtee miti, biyya qawween bitamtee miti, biyya rukuttaa fedheen bitamtee miti. Laayiberiyaa fi Itoophiyaan seenaa Afrikaa keessatti warra seenaa qabduudha. Warra waraannisii harkisiitu rasaasa caala jechuudha. Jabinni keenya immoo kunoo barra godaannee dhufneemi. Biyyi kun godaanee sa'aatii tokko deeme akka inni godhatu ni beektuumi. Biyyi keenya warra lafeensaa xankaarraadha jechuudha. Lafee jajjabaa qabna nuti. Biyya keenyaaf ni dhaabbanna. Abbaan barbaade waan fedhe nuuf jedhu. Kanaaf dhimma biyyummaa irratti haala biyya keenya bira dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanan isiniin jechuu barbaada. Inni biraan saboonni Amaaraa galatooman warra Ameerikaa keessatti dhimma lammiilee keenyaa keessatti hiriira ba'an irratti sagalee uummata keenyaa ta'anii jiran. Isin warri OMN hojjettanuuf warri sabboonaa Oromoo jettanu firii Baqqalaa Garbaa, firii Jawaar Mahammad halkaniif guyyaa faarsuu dhiiftanii firii Oromoo people biyya rabaa jedha. Warri biyya rabaatti dhumaa jiru lammii miti, saba miti. Isin halkaniif guyyaa namoota sadii nutti hin tolbaatanii hin jaallanna nutillee isinii ol jaallanna warra sana. Deemaatii warra biyya rabaa keessatti miidhamaa jiru kumaatamaan mana hidhaatti dhumaa jiru kanarra firii jedha. Isin halkaniif guyyaa firii Jawaar Mahammad, firii Baqqalaa Garbaa, firii Hamzaa Booranaa. Jara sadanii uummanni kun lubbuun qabu kan biyya kana keessatti miidhamaa jiru. Haadha keessantu daa'imaa wajjin karaa irratti rakkachaa jira. Nuti warra ijaan argaa jiru dhiigni nu danfaa jira. Isiniif halkaniif guyyaa namuma sadii firiin keessan habadu. Firiin keessan baduuf deema. Wanni OMN saatalaayitii irraa bu'e waan ittiin diinagdee saatalaayitii irra baastan dhabdanii mootummaa Itoophiyaan himatina irraa nu jalaa buusa hin kijibina. Uummanni isin jibbee jira. Dhugaan isinitti hima. Uummata gargaara, uummata of jaallachiisa. Waan cubbuu biraa dalagdanii hin qabdan. Saatalaayitii irra waan ittiin baatan illee dhabdanii uummata Oromoo qaanfachiisaa of qaanfachiisaa jirtanis. Deemaatii uummata kana gargaara. Firii uummata biyya rabaa jedha. Dhumaa jira lammiin keessan. Dargaggeessa dhumaa jira mana hidhaa keessatti. Maal halkaniif guyyaa waan biraa nutti dubbattu. Hamma jirrutti biyya keenyaaf dhaabbanna. Ilma namaatiif dhaabbanna yoo ta'e ilma namaatiif dhaabbadha. Guyyaa tokko gabaastaniin deemina. Marii irratti godhaa. Beektota irratti affeera. Nama sadii uummanni Oromoo Jawaariin bar onnee keenya keessatti jaallanna. Nuyi miti Abiyyiin narra isa hidhallee ni jaallata. Waan isa jaallatu hin qaba. Hubadha. Kanaafi firii nama sadii qofa nurratti hin faarsinaati. Firii ijoollee biyya rabaa jedha. Cinqii keessa jirra. Gubannaa akkanaa keessa jirra yaa jamaa. Onneen nu fanaddee jira. Konkolaataan tokko lafa rukutaa deeme maaltu mana nutti cabsaa jira jechuudhaan onneen keenya nu rifata. Wallaahi rakkoo addaa keessa jirra. Miidhama addaa keessa jirra. Xiinsammuu keenya nu miidhamee jira. Keessoo keenya nu miidhamee jira. Maaltu badii tokko malee dhaqee mana hidhaa kana keessatti hidhama. Maaltu rakkoo kana keessa dhaabbata badii tokko malee jechuudhaan nutti hammaatee jira jechuudha. Kanaaf walarrabsuu
siyaasa jinni maaloo abaloo osoo hin taane dhimma biyyaa irratti dubbadha. Gabbaati gammachuu keessan oomeen irratti ililcha. Abbaaya jechuun kan Oromooti, kan qeerroon Oromoo barataan Oromoo dhaabde keessaa tokko. Boondii bitannee yeroo biyya jirru mana barnootaatti birrii tokko birrii lama birrii 10 geessuudhaan nuti nama laga kana ijaaraa ture keessaa isa tokko. Lagni kun yookiin arra kaabineen moonerra jinni taanerra maaloo taanerra kana taanerra isa siin jettuu miti. Kaabineen waan ijaarte hin qabdu. Kaabineen qabeenya abbaye walitti guurame fixaa turte siinu tokkoon adabbii jala ooluuf deemaa jirti booddeetti. Indagatina doktora bi tokkoon kaabinee kana maniidhaatti guuruuf deema. Aangoon kun harka isaa galu. Sinii galee arra kaabineen ililchaasini ililchitu kun wanni kaabinee dakalu hin jiru. Laga Abbayaa jechuun kootii keetii kan qeerrooti kan qarreeti kan manguddooti kan jaarsaatti kan hundaati jechuudha. Kanaaf dhimma laga Abbayaa irratti ofitti hin qaanfatina. Baatii lallabaa baatii biyya keessan irratti dubbadhaa. Namni biyya ofii xiqqeessu bara alagaanuu nu xiqqeessaa jira. Nuti akkam wal xiqqeessina. Kanaaf dhimma kanarratti baatii dubbadhaa. Oomiyaan ni jennee yeroo hunda kan dubbannu miidiyaa reefqaa isiniin jedhe Baqqalaa Dirree isin miidiyaa reefqaati dhugaa rabbi. Abaluu deera, abaloochiin hidhameera, abaloosiin lafa lixeera, abaloosiin ol beera, abaloosiin gabbu'eera kanuma qofa faarsuudha. Qeerroof qarreen kumoota dhibbaatamaan biyya kana keessatti hidhamanii miidhaa guddaan irra gahaa jira. Daa'ima lama akkanatti baatti nyaata hin qabdu, poolisiin jilbasii keessa dhiitee kuffisa. Biyya kana keessatti mirgi namummaa keenyaa gaafa sarbamu maaliif ol baatanii nuun dubbanne? Maaliif hiriira dhugaa nuuf hin baane? Nutii fi Saaudiin Arabiyaan seenaa walirraa qabna jettanii maan beeksifne? Ulamoonni keenya seenaa kana maan dubbanne? Aayyooniin keenya seenaa kana maan dubbanne? Nuti warra seenaa gurguddaa walirraa qabuudha biyya kanaan. Bar gaafa biyyattiin kun beeloftu abbaan keenya abbaan Jifaar dippiloomaasii irra addunyaa irratti beeksise kana boqqolloo jedhamti biyyi kun dur. Abbaa keenya abbaa Jifaartu fee biyya kanatti guuraa ture. Seenaa keessatti addunyaan mana biyya kana keessa hin qabne abbaan Jifaar Makkaa mana qaba. Biyya namaatti mana dhaabbachuu biyyi kun namni tokko zeegaan biraa mana biyya kana keessatti mana dhaabbachuu hin danda'u. Garuu abbaan keenya abbaan Jifaar biyya kana keessatti waa meeqa hojjechaa ture. Kanaafi seenaa nuti walitti qabnu seenaa bara Najjaashiitti ka'e bara Rasuula keessa sallallahu alaihi wasallam ka'e waan hojjetamaa ture hunda seenaa kana maa himtanii ummata kana qalbii siinuu laaffifne. Ummanni kun gowwaadha bara. Hanguma namaa tola nama miidha kunoo. Alkaniif guyyaa mana caccabsanii kunoo bakka ummanni keenya jiraatu naannoo manfaa jedhamu ummata keenya fixaa jiru jechuudha. Shamarran malee dargaggeessa argataan jiran mana keessatti faaxeen dhumaa jirti jechuudha. Akka jirtuun guuramtee mana hidhaatti naqamaa jirti. Daa'ima lama sadii qabdi. Mirgi siin eegamu. Shamarran tokko waan hedduu sii barbaachisa achi keessatti rakkoo guddaa keessa jirti jechuudha. Kanaafi dhimma kanarratti warri Oromoodhaaf qabna jettan, warri ansabboonaa Oromootiif dhaabbanna jettan, warri Oromoodha ofiin jettan, warri akkanuma yaada iyyitan gabbaatanii dhimma kanarratti maan dubbanne. Oromummaan keessan maali? Kanaaf kana isinitti himachuu barbaada. Dhimma birmadummaa biyya irratti, dhimma laga Abbayaa irratti seenaa laga keenyaa Araboota illee barsiisuu qabna. Lagni kun laga keenya, laga nu keessaa yaa jiru, laga madda biyya tokko nu gidduu jirti. Nuyi Masir gidduu. Masir eessumaan dhufteetu dhimma laga keenyaa mormuu dandeessa. Eessumaan dhuftee dhimma laga kanaa dubbachuu dandeessa. Hidhannee qicnee itti gurguranna keenya waan ta'eef. Biyyi kaminuu biyyi kun fakkeenyaaf gaazii qabdi. Gaazii sirraa abbaan tokko abbaan fedhe dhufee saamuu danda'a. Kanaaf seenaa kana itti himuu danda'uu qabna. Wanni isin nu gootu hin jiru jechuudha. Kanaaf dhimma biyya keenya irratti haa dubbannu, dhimma biyya keenya irratti haa dhaabbannu. Lagni Abbayaa laga keenya, laga hunda keenyaati, laga biyyattiiti. Waan biyya irratti waan dubbatamuu qabu akka biyyaatti dubbadhaa. Warra siyaasaa danuun arga jechuudha. Dhimma kanarratti maaltu girsii maaltu nagalchee jettan of taasifsiisaa jirtu. Keessani kun waa keessan irratti dubbachuu abbaan barbaade isin hin gaafatu. Bar laga Abbayaa kan dhaabe kaabinee fi mootummaa miti bar ummatatu dhaabe. Ummata jechuun mootummaadha. Siyaasa barbaadde yoo qabaatte lagni kun kan ummataati. Maqaa laga kanaatiin akka miidhamne immoo bakka jirtanutti biyya deemokiraasii keessa waan jirtanu dhimma biyya keessan irratti dubbadhaa. Sabni Amaaraa yeroo isin biraa gabbee hiriira bahu isin firii Jawaar Mahammadii fi firii Hamzaa Booranaa malee wanna afaan isin hin bahu hin jiru. Jawaariin dubbatinii miti ani. Jawaaritti kan hidhaa cimsaa jiru isin girrisaa warra alaati jechuudha. Tokkoffaa akka Jawaar nu jalaa miidhamu kan godhaa jirtan. Odeeffannoo sobaa kana OMN dur odeeffannoo dhugaatiin sadarkaa tokkoffaa ba'e. Amma odeeffannoo sobaatiin sadarkaa kennaa jirtuufi. Kun sobaa. Kanaaf dhimma kanarratti callistanii waan hin taane dubbachuurra
odeeffannoo dhugaa fi odeeffannoo qabatamaa eessaan dubbanna jedhaati haqa jawaarii morma jawaarii hin dubbatinii miti yeroon jedhu jawaarii famzaa boranaa baqqalaa garbaa qofaa kan oromoo qabsaa jiru kan gubataa jiru warri biyya rabaa warra biyya jeequ jedhamee mana hidhaatti kumaatamaan dhumaa jiru isinin gubu sagantaa baafattaniin dubbattanu hayyoota affeertaniin dubbattanu dhimma kanarratti kana isiniin jechuu barbaada kanaaf guutummaan guutuutti dhimma lagaa kanarratti mootummaa keenya wajjin ni dhaabbanna ni jirra waan barbaachisaa ta'e ni goona ammas lagni kun keenya keessanii kan hunda namaati jechuudha dhimma lagaa kanarratti piroojeektiin kun gaafa xumurame biyyattiin keenya mootummaa gaarii yoo argatte kaabineen kun yoo awwaalamte tokko tokkoon manni keenya duraa'uuf deema jechuudha biyya guddaa ta'uuf deema biyya rabbiin rahmata godhee lafa kaa'e kana bar biyyi namaa dhakaa keessa keessee kun dhakaa gubaa kana kun akkana dafqinu keessa teesseetu har'a abbaa bizinesii abbaa addunyaa taatee addunyaa bitaa jirti nuti biyya roobni halkanii guyyaa roobu keessatti rakkannee biyyaa godaanna maaltu walii galtee dhabuu tokkummaa dhabuu wal jibbuu seenaa hin taane walitti laxxafuu maqaa wal balleessuu waan kanaaf biyyaa yaa jirraa bar biyyi keenya mukayyafa qabaa kun amma mukayyafa waan nu qorisiisu ofitti banataatu akkana dafqina jechuudha biyyi keenya garuu biyya rahamataa biyya waan tokko osoo hin fayyadamin keessa jiraatanudha biyya qilleensi isaa namaaf ta'udha biyya halkaniif guyyaa roobu keessa dhaabbanne biyyi kun bara waggaatti yaa rabbi rahmata nuu buusi jette waggaatti yeroo ajjii qofa argatte biyyi keenya yaa rabbi nurraa caamsi jedhaa bar roobni itti baay'ate rabbi rahmata akkanaa biyya keenyatti buuse biyya namaatiif ergamtuu taanee biyya namaa keessatti dhibamne har'a booda siyaasaa wal jibbuun dhaabbatu tokkummaa biyyaatiif dhaabbannu kanaaf walii hagallu silaa kan biyya jeeqaa jiru nuyi oromoodha dhugaan isin himaan oromoo biyya jeeqee ollaallee jeeqaa jira ollaa nagaa dhorkeen wallagaa dhorkaa jira paartii 15tti wal qoodee paartii 12tti wal qoodee ofii nagaa wal dhorkee ofii wal jibbee ollaallee nagaa dhorkee biyya namaatti illee nagaa wal dhorkaa jira jechuudha kanaaf nagaa rabbi nuuf kennu tokkummaa rabbi nuuf kennu yoo dhuguma oromoodhaaf dhaabbatta taate dhugaadhaan dhaabbadhu wal ta'e wal jaalladhu siyaasa sadiitti afuritti wal qooddee deemuu dhiisiti walitti cuunfame walitti tokko ta'iti yaada tokkoon adeeme oromoof oromummaa oromoon laman jiru bar oromoon tokkittiidha ilma booranaati achirraa wal dhalchee booranaaf bareentu jedhee saba bal'aa ta'e uummata miliyoona 60 ta'e oromoo itti ergii deemte wanni ti oromoo kaabaaf kibbaan oromoo kanaaf kanaan oromoo paartii baafattee deemtu hin jiru oromoo jedhiiti deemi oromoo jedhaati wal ta'a yoo oromoo taanee wal taane mootummaa isin cinqullee injifachuu dandeessan mootummaa isin cinqullee sirreessuu dandeessan kanaaf ofii nagaa wal harkitanii ollaa sabaaf saballee nagaa wal dhorkaa jirtu biyya keessatti jechuudha kan nagaa biyya keenya dhorkee ofiillee nagaa wal dhorkee mootummaa kanallee nagaa dhorkaa jiru uummata oromooti jala mureen isinitti himan ofiif nagaa wal dhorke ummata biyyattii nagaa dhorke biyyattii nagaa dhorke ofiillee gaagama keessa wal galche kun har'a iddoo argetti walitti taphatu nama keenya wanni biraan jiru bara mee saba sakamtu nu miidhe amaarri sii kamiin nu miiti mee baay'ina sii kamiin nu miiti jabina sii kamiin nu miiti barnoota kamiin nu miiti mee tigireen barnoota sii kamiin nu miiti jabina sii kamiin nu miiti nuti bar saba miliyoona 60 saba sammuu guddaallee qabudha saba tokkummaa otoo qabaatee bar dhiisi biyyattii sana afrikaallee diriirsee afrikaa irratti abbaa aangoo ta'uu danda'udha nuti ilmaan oromoo biyya fedhee jirra nuti biyya nuti afrikaa keessa hin jiraatin hin jirru keeniyaa keessa ni jirra biyyoota afrikaa hunda keessa namni afaan oromoon dubbatin hin jiru garuu ummata tokkummaa hin qabne ummata akka qilleensaa manfas jedhamu sana jechuudha manfasii bakkuma hunda bubuu malee waliigalee hin qabu tokkummaa hin qabu hubannoo hin qabu yaada tokko hin qabu yaada bilchaataa hin qabu yaada wal amansiisuu hin qabu harrabuma jechuudha kanaaf kana keessaa baanu ilmaan oromoo mee ilaalaa bakka arrabaa kan dhaabbatu oromoo malee jira wanni aaraan tokko Facebook irratti dhufu yookiin Ugandaan tokko yookiin Keeniyaan tokko yookiin Naajeeriyaan tokko yookiin Seenigaaliin tokko yoo waan ajaa tokko hojjete yookiin suuraa tokko Facebook irra gadhiifate kan dhaqee afaan keenyaan jala deemee arrabsu nama keenya malee jira yoo faranjiin tokko waa gadhiifatte kan dhaqee waa arrabsu nama keenya malee jira ummata arraba malee yaadaan nama amansiisuu hin beekne tokkummaa hin qabne jaalala hin qabne ummata akkasii wajjin lakkaamneetu oromoo miliyoona 60 jennee gubanna jechuudha biyya namaa keessatti osoo tokkummaa akkasii qabaanne maaltu nu jeeqa bara nuti saba guddaadha saba tokkummaa qabutu taane kanaaf tokkummaa keessan fala mootummaan ummata mootummaan Dr. Abiy miti mootummaan Jawaarii miti mootummaan Daawudii miti
mootummaan baqqalaa miti, mootummaan abbaa fedhee miti, mootummaan ummaticha. Ummanni baay'ina qabu kun osoo waliin ta'e biyya isaa namni cabsuu hin danda'u, saba isaa namni cabsuu hin danda'u, saba isaa namni xiqqeessuu hin danda'u. Amma Oromiyaan akkana gaagama keessa jirtu kun otoo akka Shimallis kana otoo akka Lammaa argatte, Shimallis akkasuma naasa'u kanaa miti, osoo akka pirezidaantii Lammaa Magarsaa irra jiraate Oromiyaan irra bar waan abiyyi na baartuun qabdu bar waan Oromiyaa keessatti ta'u mootummaa naannoo sanaatu gixxin godhee qabeetu mootummaa federaalaatti of kenna jechuudha. Garuu aangoo cimaa nama ishii qabee deemu dhabdee Oromoon bileenni jaatamni bakka hunda akkas bishaan gabatee irraa taanee raafamna jechuudha. Yeroo inni kun nutti fakkaata, inni kun nutti fakkaata. Nama jabaa nu barbaachisa. Osoo namni akka Lammaa Magarsaa irra pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee jiraate wallahi Oromiyaan akkas hin taatu. Waan ati barbaaddu nama si keessaa dubbatudha. Lammaan har'a sunillee aangoo bareedaa dhabdeetu Oromiyaan bulchaa bareedaa dhabdeetu rakkachaa jirti jechuudha. Dhugaa jirudha. Kanaaf ummanni keenya isatti walataan eessaan tokkoomnu jedhaati dubbadhaa dhimma laga keenya irratti immoo ammas ni jirra jedha bakka hundatti.